Hi guys, kabajamtoota fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa kanaas barnoota bareedaa fi irraa gammadaniin isinii qabadee dhufe. Barnootichis maal akka fakkaatuu fi maali warra juuf na waliin ilaalaan isiniin jira. Barnootni keenya kan guyyaa irraa baay'ee bareedaadha. Iccitii keessan akkamitti akka namni osoo lakkoofsa biraa barbaadanii akka isin jalaa hin agarree fi ammallee lakkoofsa fardi barbaadu irra salphumatti iddoo takka keenya salphatti akka bilbilannuuf lakkoofsa simiin keessan nama hedduu maqaa hedduu waan qabu maqaa wal fakkaatuuf maqaa fardi lakkoofsa irratti guuttanii akka bilbilatanii fi iccitii akka isin jalaa hin agarreen isinii qabadhee dhufe. Mee gama hojii keenyaa waliin haa yaanu. Osoo gama hojii keenyaa yaanatti duratti namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe like godhuudhaan na gargaaraadhaan isiniin jaa. Iccitii keenya osoo akkana barbaannu namni nu ilaa akka hin agarreef keyboard kan jiru kanarratti yeroo bakka tana dhufne kunnooti lakkoofsa tokko lama sadii fi afur shanii fi jaha torbaa fi saddeet sagaliitu argama as keessatti hundi isaatu iccitii adda addaa qabatee dhufa. Silkii keenya irratti namni hedduu hin beekne kana waan ta'eef lakkoofsa lama irratti al tokkoof mee gadi qabaa ta'an isiniin jira. Lakkoofsa tokko irratti akkana lakkoofsa lama irratti yeroo tokkoof lakkoofsa lama irratti al tokkoof yeroo qabdanii teessan lakkoofsi kun akkanatti isiniif baasa. As keessaa isin kunnooti assign kunnooti kaansilii dhiiftaniiti assign kan jiru kana filadhaan isiniin jira. Assign kan jiru kana irratti al tokkoof innaa akkana filannu kunnooti gama kanaa salphumatti nu geessa. Al lakkoofsiniin yeroo hunda barbaaduudhaaf ciqqamu yookaan na dararu barbaniin barbaadiyya na dararu kunnooti mee maamaa hajuu kana haadhatiyya kan jiru maamaatiyya tanarratti al tokkoof niin cuqaasa. Innaan akkannoo akkana cuqaasu kunnooti lakkoofsa lama keessa naaf galchee jira. Mee ammallee lakkoofsa sadii qaqqabnee haa teenyu. Lakkoofsa sadii naa qaqqabnee teenyu akkana nu baasa. Kunnooti ammallee assign kan jiru kanarratti al tokkoof ni cuqaasna. Erga cuqaasnee lakkoofsa jaalallee teenyaa yookaan ka ummaatiyyaa osoo hin barbaadu ka jaalalleetiyyaa namni na ilaa arga yookaan ka jaalallee osoo hin barbaadu kan nama biraa namni na ilaa arguu danda'a waan ta'eef kan jaalalleetiyyaa ammaan tana fakkeenyaaf ka jaalalleetiyyaa Farahaan kan jiru kanarratti al tokkoof yoon cuqaasu Farahaan kan jiru kana isinuma agarsiisuudhaaf yeroon asirratti akkana cuqaasu lakkoofsa sadii keessa naaf galchee jira. Ammallee lakkoofsa afurii naan gadi qabee taa'u kan naa baasa. Ammallee assign kan jiru kanarratti naan cuqaase kunnooti ammallee Alamuddiin kan jiru kana mee haa filadhee isin haa argisiisu. Yeroon akkana tuqu booda as keessa maqaa namaa osoo hin barbaadu as keessa osoo hin barbaadu na dararuu dura as keessatti naan kana guurradhe lakkoofsa shanii amma afur godheetiin shan irratti naan akka tuqu assign jennaa baasa. Ilaa hanqa torbaa dilaan ka sagalii deemuu ni dandeessu. Ammallee as keessaa kunnootiin hayyuu vaayin kan jiru kanarratti al tokkoof niin cuqaasa. Hayyuu vaayin kan jiru kanarratti al tokkoof innaan akkanatti cuqaase as keessa naaf galchee jira. Mee ammoo maaltu ta'a isin garsiisame maaltu ta'a maalii faayidaan isaa warra juuf kunnooti lakkoofsa lameen irratti tuqaseera maamaa kan jiruun guuree jira itti guutee jira. Lakkoofsa lama innaan akka reefu sanitti lakkoofsa lama innaan akka reefu sanitti kunnoo lakkoofsa lameen kana innaan akka reefu sanitti qaqqabee taa'u maal akka inni fitu meena waliin ilaala. Innaan lakkoofsa lama akkana innaan kunnoo kana qaqqabee taa'u salphumatti maamaa kan jiru irratti naaf bilbilee jira. Osoo lakkoofsa ummaatiyyaa barbaadu ka jaalaleetiyyaa osoo na ilaa hin argin naa bilbilee jira. Ammallee lakkoofsa sadii naan kana qaqqabee taa'u Farahaan kan jiru irratti naa bilbilee jira. Karree mutan irra guutanii jira lakkoofsa. Ammaasiis kunnooti afurullee yoonni na kana qaqqabee taa'e Alamuddiin kan jiru lakkoofsa afurullee jira naa bilbilee jira. Salphumatti shan yeroo ka qaqqabee taa'u kunnooti ammallee hayyuu vaayin kan itti guunne naaf bile. Ammallee as keessaa lakkoofsa tokko maaliif dhiifte warra juuf lakkoofsa tokkos hojii mataa isaa qaba. Lakkoofsa tokko innaa kana akkanatti kunnooti akkanatti isiniif baasa. Kunnoo lakkoofsa sadii tokko irratti innaa qabne gaafnu birrii keessan isinii gaafata. Amma kana godhachuudhaaf kunnooti lakkoo gara gubbaa kanatti tuqaa sadiin tokkotu argama. Tuqaa sadiin kanarratti tokkoof innaa akkanatti uytan gama kanaa isin fida. As keessaa seetingii kan jiru barbaadaniitu seetingii kanarratti kunnoo al tokkoof ni tuyyu. Erga kanatti uytanii salpha gara kanaa isin fida. As keessaa kunnooti voice email kan jiru kanarratti al tokkoof ni tuqaasu. Erga kana tuqaasanii ammallee kunnooti ka jidduu kanarratti voice email setting kan jiru kanarratti ni tuqaasu. Erga tuqaasanii amma kanatti isin bita fixanii jirtan. Amma as keessaa voice email number kan jiru kanarratti al tokkoof innaa kanatti uytan kanatti isin bita. Amma as keessaa urjii
sagal urjii sagal jettanii itti guuttachuu dandeessu. Angaruu ammaan tana 8 maallaqa kan itti gaafadhu itti guuttadichi boota haashii galchitu akkuma duraanii okay jettanii baatu. Erga okay jettanii amma kanatti sifite okay mallee ni jettu. Erga jettanii salphatti irraa ni deebitan. Sanitti al tokkoof ennaa kana deebitan lakkoofsa tokko kana qaqqabdanii birrii keessan isinii gaafatee jira. Warri silkii akka kiyyaa qabdan ammallee lakkoofsa tokko salphumatti osoo karaa san hin naanna'in duratti lakkoofsa tokko kana qaqqabdanii yoo teessan akkanatti isin baasa. As keessaa isinis kunnooti aad kan juu kana filattan. Aad kan juu kana innaa akkana filattanii gara kanaa isin fida. As keessaa xuuxaniituma sagalii kara feetan itti guuttanii jechuu waan feetan itti guuttatan jechuu isinis. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya barnoota guyyaa har'aa kana akka irraa gammadan abdii guddaan isinirraa qabaama. Barnoota isiniin jaaladha isiniin kabaja. Chaanaalii kana subscribe godhuudhaan viidiyoo kiyya like gochuudhaan maatii kiyya naaf tahaadha. Yeroo subscribe gootan mal beel aayikanii madditti argamtu on godhachuudhaan na gargaara. Isiniin jaaladha isiniin kabaja. Bye bye.